Akkam jirtu daawwattoota keenya odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin hidhaan jimlaan naannoo Amaaraatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu Amnesty International gaafate. Ibsaa Amnesty International kana gabaasa bal'aa kanaan isiniif dhiyeessu ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya gama biraatiin immoo mormitoonni mootummaa Eertiraa Finfinneetti walgahii gaggeessanii qaamoleen mootummaa Eertiraatiin mormaa jiran Finfinneetti walgahii gaggeessuun isaaniis immoo mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa hariiroon isaanii baay'ee laaffachuusaa kan agarsiisudha. Dhimma kanas bal'inaan kanan isinitti himu ta'a. Oduu biraatiin immoo Chaayinaan appilikeeshinii DeepSeek jedhamu kalaqxe. Appilikeeshiniin Chaayinaadhaan kalaqame kunis appilikeeshinii kanaan dura Ameerikaadhaan kalaqame kan akka ChatGPT faana dorgommii guddaa irratti argama. Yeroo ammaa kanas appilikeeshiniin Chaayinaadhaan kalaqame DeepSeek kun mata duree oduu miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Guyyaa irraa kana immoo appilikeeshinii DeepSeek irratti haleellaan saayibarii gaggeeffamuun isaas ibsamaa jira. Dhimma kanas bal'inaan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduutti darba. Oduu keenya jalqabaatiin hidhaan jumlaa naannoo Amaaraatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu Amnesty International gaafate. Gochaan hidhaa jumlaan naannoo Amaaraatti namoota kumaatamaan lakkaa'aman irratti raawwatamu callisanii ilaaluun qaaniidha kan jedhe Daayirektarri Amnesty Bahaa fi Kibbaa Afrikaa sarbiinsa mirga namoomaa naannoo Amaaraatti raawwatamaa jiru addunyaan callisee ilaaluu akka hin qabnes eeree jira. Fulbaana 28 bara 2024 irraa kaasee mootummaan Itoophiyaa namoota baay'inaan gara mooraa hidhaatti galchuu Amnesty International ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa sadaasa 2025 keessa baaseen namoonni mooraa hidhaa yeroo daangilaa, Saraabaa, Coorrisaa fi Shawaroobiititti hidhamanii akka argaman ibsee kan ture yoo ta'u, hidhaan jumlaa kun lola humnoota mootummaa fi faannoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun kan wal qabatudhas jedhee jira. Chagutaan namoota kumaatamaan lakkaa'aman mana murtiitti osoo hin dhiyeessin ji'ootaaf hidhaa keessa tursiisuun haqa mana murtii cabsuu fi sarbiinsa mirga namoomaa ifa ta'edha jechuun aanga'oonni namoota hidhuu ammas itti fufanii jiraachuu eereetu jira. Itti dabaluudhaanis aanga'oonni Itoophiyaa namoota hidhaman kanneen akka gadhiisan Amnesty International gaafatee jira. Oduu gama biraatiin mormitoonni mootummaa Eertiraa Finfinneetti walgahii gaggeessanii mormitoonni mootummaa Eertiraa wixata darbe amajjii 27 bara 2025 Finfinneetti walgahii taa'u DW hirmaattota walgahichaa wabeeffachuun gabaasee jira. Dhalattoota Eertiraa hanga 2000 ta'anis maricha irratti kan hirmaatan yoo ta'u, walgahiin kun beekamtii mootummaa Itoophiyaatiin ala akka hin taane bakka bu'aan paartii koongireesii biyyoolessaa Eertiraa Affaar ibseetu jira. Hojii gaggeessaan paartichaa Yuusuf Abdallaa Abgaa fi sagalee Jarmanii waliin taasiseen badii dhalattoota Affaar Eertiraa keessa jiran irratti raawwatamu mormuun hojjechaa jiraachuu isaanis ibsanii jiru. Saboota Eertiraa biroo waliin ta'uun mootummaa Eertiraa kuffisuuf hojjechaa akka jiran hojii gaggeessaan kun himeetu jira. Hariiroon mootummaa Eertiraa waliin qabu gaarii ta'uu mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun kan ibse ta'us, haa ta'u malee daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Asmaraa taasisaa jiru addaan kutuunsaas ni yaaddatama. Mootummaan Eertiraa biyyoota ollaatiin madda rakkooti, uummata isaatiin madda rakkooti jechuun mootummaan kun garee tokkoon kan hoogganamu ta'us Yuusuf himeetu jira. Oduu gama biraatiin aappiin hubannoo namtolchee DeepSeek tibba kana Itoophiyaa akkasumas addunyaa irratti damee teekinooloojiin namoota battalatti hordofan biratti ijoo dubbii ta'eetu jira. Aappiin hubannoo namtolchee Chaayinaadhaan hojjetame kun afaanota akka afaan Oromoo, Amaaraa fi Tigiriffaan aappiiwwan wal fakkaatan kaan caala haala fooyya'aa ta'een tajaajila kennuun isaas beekameetu jira. Ameerikaan hubannoo namtolchee ChatGPT addunyaa beeksisuu ishee hordofee namuu waan bira ga'utti hin fakkaanne ture. Ameerikaanis Chaayinaan akka isheen dorgomneef jecha bulchiinsi Baayiden chiipsiiwwanii fi teekinooloojiiwwan ammayyaa kaan gara Chaayinaatti akka hin ergamne dhorkee ture. Kun ta'ee yeroo gabaabaa booda Chaayinaan hubannoo namtolchee baay'ee ammayyaadha jedhame DeepSeek ifa gootee jirti. Kun immoo giddugala qorannoo fi kalaqa teekinooloojii US kan ta'e Silicon Valley fi addunyaa biroo afaan qabachiisuu danda'eetu jira. Dhaabbanni Chaayinaa kun moodeliin hubannoo namtolchee haaraan ifa ta'e kun ChatGPT Ameerikaa caala gatiin salphaan kan itti bahe ta'e garuu immoo teekinooloojii ammayyaa fi cimaa ta'e kan qabudha. Ameerikaan dhaabbata ishee chiippii hojjechuun addunyaa irratti beekamaa ta'e teekinooloojii ammayyaa ta'e Chaayinaatti akka hin gurgurre dhorkitee turte. Kun immoo Chaayinaaf oduu gaarii hin turre. Chiipsiiwwan sun moodeliiwwan hubannoo namtolchee baay'ee cimoo ta'anii fi hojii namni hojjetu salphaatti hojjechuu fi gaaffilee herreegaa walxaxoo ta'an fa'aa furuuf gargaaran ittiin ijaaruuf kan gargaaranidha. Hundeessaa DeepSeek kan ta'e Liyaan Weenfeng miidiyaa Chaayinaatti akka dubbatetti US chiipsiiwwan ishee Chaayinaatti akka hin gurguramne dhorkuun xiiqii keessa akka isaan galche himeetu jira.
Osoo US teekinooloojiiwwan chiipsii ishee Chaayinaatti akka hin gurguramne dhorkaa hin kaa'in dursee DeepSeek chiipsiiwwan US 10,000 hanga 50,000 ta'an harka galfachuusaas MIT teekinooloojiin ibseetu jira. Hundeessaa DeepSeek kan ta'e Liang miidiyaalee Chaayinaa irratti baay'eedhuma jajamaa kan jiru yeroo ta'u, gootota AI sadan keessaa tokkodhas jedhamuudhaan maqaan isaa leellifamuu irratti argama. Baasii kanaan dura aappii akkasii hojjechuuf ni baasa jedhameen garee irratti baafamuunsaa saffisa hojjechaa aappii kanaa akka dabalu taasisetu jira. DeepSeek arrawaan baatii darbe erga gadhiifameen booda dhaabbatichi dhaabbileen ChatGPT uuman keessaa tokko kan ta'e open source moodeliiwwan ammayyaa dandeettii fooyya'an tajaajilaaf akka dhiyaatu ibseetu jira. Egaa daawwattoota keenya kun ta'ee otoo jiruuti yeroo ammaa kana immoo dhaabbanni DeepSeek haleellaa saayiberiif saaxilameetu jira jedhamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti beekamtii olaanaa kan argate dhaabbanni teekinooloojii Chaayinaa DeepSeek sababa haleellaa saayiberii mudateen fayyadamtoota haaraa galmeessuu yeroodhaaf akka dhaabees beekseetu jira. Appilikeeshiniin hubannoo namtolchee addunyaa teekinooloojii hirmachiise DeepSeek tajaajila isaa irratti haleellaan saayiberii cimaan akkasa mudates ibseetu jira. Moodelli haaraan hubannoo namtolchee DeepSeek erga fayyadamtootaaf dhiyaatees industirii teekinooloojii keessatti xiyyeeffannoo guddaa argachuun isaas ni beekama. Fayyadamtoonni kanaan dura galmaa'an yeroo masariiticha seenan rakkoo mudachaa ture furuusaa dhaabbatichi ibseetu jira. DeepSeek ogeeyyii teekinooloojii Chaayinaatiin kan kalaqame yoo ta'u, ChatGPT fi dorgomtoota kana fakkaatan wal bira qabame yoo ilaalamu baasii baay'ee gadi aanaadhaan tajaajila kennuu danda'uu isaan fudhatamummaan isaa akka dabales himameetu jira. Tajaajilli appilikeeshinii kanaa Doonaald Tiraampiin dabalatee namoota hedduu ajaa'ibsiisuun kan eerame yoo ta'u, pirezidaantichi waamicha dammaqinsa damichaa jechuun dhaabbileen biyyattii keessatti hubannoo namtolchee irratti hojjetan hojii isaanii akka fooyyessan dhaamaniitu jiru. Simannaa fi jaallatamummaan indastiricha keessatti argates ilaalcha Ameerikaan dhaabbilee teekinooloojii Chaayinaa irratti irra deebitee akka sakatta'u taasisuu hin oolus jedhamaatii jira. Odeeffannoon Foorbiis baase akka agarsiisutti DeepSeek fayyadamtoota Appiliin App Store irraa baay'inaan buufamuun appilikeeshinii sadarkaa dursaa qabates ta'eetu jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon gaggabaaboon guyyaa irraa isiniif qabannee dhufne kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuu fi sheer gochuudhaan namoota biraan nu ga'a. Chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhugaa ta'an argattu. Nagaan turtaniif galatooma. Nagaan turaa.